Deettaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa kan ta'an Salaamaawwiit Kaasaa hirmaannaa Diyaaspooraa fi hojiilee qonnaa ilaalchisee ibsa miidiyaaleef laataniiru. Ibsa isaaniitiinis Itoophiyaanonni dhiibbaa biyyoota alaa fi miidiyaalee isaaniitiin taasifamaa jiru balaaleffachuu fi addunyaan dhugaa jiru akka beekuuf hawaasni Diyaaspooraa biyyoota 25tti hiriira gaggeessuu isaanii ibsanii hiriirri kunis dhugaa Itoophiyaa kan mul'ise ture jedhaniiru. እነዚህ ህዝባዊ ሰልፎች ላይ በዋነኛነት ዳያስፖራው ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ ሀገራት ዜጎች የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ዜጎች ለኢትዮጵያ መንግስት ያላቸውን ድጋፍ ያሳዩበት hiriira gaggeeffaman irratti dhalattoonni Itoophiyaa lammiileen biyyoota deeggartoota Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatiif deeggarsa qaban kan ittiin ibsanidha. Itoophiyaan Afrikaaf gumaacha gumaachitee fi bakka isheen qabdu irraa ka'uudhaan addunyaadhaaf sagalee isaanii dhageessisaniiru. Keessaa hoo karaa garaagaraatiin dhiibbaa Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru sirrii akka hin taanee fi addunyaan dhugaa jiru akka beeku kan dandeessisee ture. Dhiibbaan siyaasaas ta'e diinagdee taasifamu kamuu fudhatama kan hin qabne ta'uu kan mirkaneessedha. Kanaafis mootummaan kabaja qabu ibsuu fi galateeffachuu barbaada. Biyyoonni tokko tokko deeggarsa taasisanitti fayyadamanii harka mootummaa boodatti hidhuuf yaalaa jiru kan jedhan Aadde Salaamaawwiit dhiibbaa diinagdee taasifamu kana hawaasni Diyaaspooraa hubatee biyya isaa akka deeggeru gaafataniiru. እነዚህ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ኢኮኖሚ በተለይ ሊያበረክቱ የሚችሉት አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለውን ከወዲሁ Itoophiyaanonni fi dhalattoonni Itoophiyaa kunneen gaheen gumaachuu dandeenyu maali jechuun hojjechaa jiru. Kanarratti hawaasni Diyaaspooraa gaheen gumaachuu danda'an maallaqni firootan isaaniitiif gara biyyatti ergan karaa seera qabeessa ta'een erguudhaan biyya isaaniitiif gahee gumaachuu danda'u. Itoophiyaan dhiibbaa gama diinagdeen taasifamu qolachuuf yaalii taasistuu deeggaruu fi lammiilee sababa waraanaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaan deeggaruuf hawaasni Diyaaspooraa kaka'umsa isaatiin gaaffii dhiyeessuun hirmaannaa Diyaaspooraa guddisuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa jirus jedhaniiru. የሀገር ውስጥ ፍጆታን ለመሸፈን ከዛ ባለፈ ደግሞ ለኢንዱስትሪ ግብአት የሚሆኑ ምርቶችን ለማቅረብ dhiheessa biyya keessaa fi galtee indastiriitiif kan oolu oomishaalee garaagaraa gabaa alaaf erguudhaaf karoorfamee lafa hektaara miiliyoona 13 misoomsuudhaaf hojjetamaa tureera. Kanaanis oomishaalee kuntaala miiliyoona 300 fi miiliyoona 74.5 walitti qabuudhaaf hojjetamee jira. Yeroo ammaa hojiin oomisha sassaabuu eegalameera. Lafa misoomsuudhaaf karoorfame keessaa lafa hektaara miiliyoona 12 jechuunis dhibbantaa 99 milkeessuun danda'ameera. Qisaasamuu oomisha hambisuu fi saffisa dabaluudhaaf kombaayineroota 1200 gara hojiitti seenanii oomishni akka sassaabamuuf taasifamaa jira. Waraana gareen shorar keessaa baneen naannoo Amaaraatti lafa hektaara miiliyoona 1.5 irratti midhaan oomishamee ture barbadaa'eera kan jedhan deettaan ministeera Salaamaawwiit Kaasaan kana bakka buusuuf hojii qonna jallisii irratti xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa jira jedhaniiru. Qamadii biyya alaa irraa galuu wajjin wal qabatees qamadii kuntaala miiliyoona 16 oomishuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. ከውጪ የሚገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ መተካት የሚቻልበት በመስኖ ስንዴ ከ400,000 ሄክታር መሬት በላይ qamadii biyya alaatti galu kan biyya keessaatiin bakka buusuudhaaf qamadii jallisii lafa hektaara 400 ol irratti oomishuun kuntaala miiliyoona 16 sassaabuudhaaf hojjetamaa jira. Hanga ammaatti qamadii jallisiitiin lafa hektaara 83 hidhameera. Hektaarri 28 ammoo oomishaan uwwifameera. Lakkoofsi kun biyyoota deeggarsa taasisan sababeeffachuun dhiibbaa uumuu danda'an ofirraa deebisuudhaaf kan gargaarudha. Waraanni gaggeeffamaa jiru dhiibbaa gama diinagdeen uumuu danda'u hambisuuf dameen maanufaakcharingii xiyyeeffannaan kan laatamuufidha kan jedhan Aadde Salaamaawwiit Kaasaan oomishaalee maanufaakcharingii fi qonnaa gabaa addunyaaf dhiyeessuudhaan doolaarri miiliyoona 100 fi miiliyoona 57 argamuu ibsaniiru.